Mawaaid isin jira kan goot. Maal naan jette? Maal naan jette? Waa'ee mana gaalafa kan nima. Akka ta'e sooromu. Maal egaa? Maal jedhatu hii jedhamatu mooltu maal? Ilkeen naadi rifeensaan gurraacha. La keenya gurraacha ilkeen gurraacha rifeensi adii dhagaa. Rifeensa qabda. Akkana rifeensa qabda akkana jedhu. Sanuma baase. Jechuun waan minaamin gootee wayii. Kana bara rifeensi barga'ee narra dhumanne. Dhugaa dubbachuu umriin kiyya qabdee rifeensi narra dhumatu sun taane. Yani haaluma jireenya kana yaadaa fi akkasuma yaani dubartii biyya kanaatti rifeensa narraa fite jaalatti jibbite jechuudha. Yaani moo an takkaa dubartii fuudhee keessa dubartii nagaa rabbi natti qabne guutuun tama ija reeni qibsi tama ija jettee ija guutummaa isii taan fuudhee guutuun jechuudha. Ati amma si waraabessa waan silaasiin jennu nuun jettee bariyaa habiibi tama. Ati si waraabessa. Tama ija ree nyaattee akkana ija nabba baaftu malee. Ati shahara maaltu si jira dila sanbaa deemte duraan tana fuutee tana hiitee tana. Naan taane kaa yoo naan taane akkami godha yaaboo yoo naan taane ayi dubartii. Sanoo afaan guddifee naan taane. Daladee bulchuu jirta. Boo naan taane kaa duuba yoo naan taane dirqiidhaan nama naan taane akkasii jaa duuba. Maal keessoo? Akkeetti nageessa oromoo wanni abbaa takka mukatti dhiibanuu hin laalatu jette. Kanaafuu wanni takka tasii kan hin jiru wanni takka tasii jijjiiru hin jiru. Eda itti yaadanaa jettee bara. Itti yaadere. Inni dagattee jecha jettan inni dagattee. Itti yaadega. Ati bara dubartiidha. Haa. Ati dubartiidha mire. Dhageeffadhu dubartiin waan tokko dhageeffadhu waan qabdu. Isiin dubartiidha jaarsumaaf malee atamma yoo as teettee ani warra kan kee akka hiruumte waan si beekaniif. As teettee wannaa jettee yookaan yoo ana qooda hin fitanii jiran yoo ati qabdu. Obboleeyyan ta'e maarreen kan kee kun isin kala dubartiin tama namaati. Duruu heerumte maal waan asii wanni isii kaasii kun kennu jedhaniituma guutuu qoodan yoo maqaa dhiiraa jijjiirte hoo hin tuqani jechuudha. Hin tuqani. Yoo warri kiyyeessuun fudhate hoo irraan sirra naan caalu qoy. Warri kan kee jaarsa kee si jaalaa? Aasan. Aasan. Yaa khaybar badaa ta'ee gaarii ta'ee ta'uu baate yoo ati rakkatte jaarsuma kan keetu si wajji rakkata malee warri kan kee dhufee asitti waa itaati ilaalu ni beektaa kana. Kana ni beektaa hin beektu. Kana yoo hundoon goree. Kana boodas namni akkuma yoo hirimu akkuma dhaluun jiru waa meeqa jira. Kanaafuu yeroo san jaarsuma santu si wajji rakkata malee warri kan kee dhugaa dubbachuudhaaf yoo ati itti galtee xiqqoo baatee afurii shan bira turte ceerumte kala gara jaarsa ofiin deemtu kalaas yookaan biyya biraa erganna jedhaniituma dhageeffadhu si wannaa godhan malee namni kiiloo rasi kawan jiru. Bakka. Nankaaye. Si galee mi? Nankaaye. Keef nankaaye? Kalaas gaa nankaaye hin barbaadan. Lafeera maraqa hin barbaadin jettee oromoo yaabeemi. Kanaafuu wanni takka tasi kan hin jiru wanni takka tasi jijjiiru hin jiru akkana aanusuu waan biraa sitti haasa'u waan biraa natti haasa'u. Si waliin jiraachuun barbaadu sin jedhu osoo sin jedhu deemtee. An dubartoota dhageeffatu dubartoota keessaa simatu akkas naan jedhin beektan. Kacaaltoota xiqqaata maqaa hin jedhin. Ani yoo birrii ani dalageellee fide silaa kun hinata waa takka dalaguullee hin beekuu naan jettaati. Arra qotta sin jedhan eenyu jiraftee dhufte. Maal ta'e? Pooliin si gabbatee maallaqa kana wada areedhaan fibbitee shamarran ammaa kun maallaqaan finna nama bituu eegalani. Yoo si kanatti maalitti hin beeku dha. Nama hojjora fuula nama gabbata yaani. Akka kun gabbattee arras birri qabda mee buuta kan uummanni hanama kaan hedduuti bitan waan arraamillee yoo ta'an. Dhibbata kanas jenna. Biyyee tana qottee nyaattu lafa. Yoo dhageeffadhu. Arra dhibba lama qabda. Dhageeffadhu qaba. Yoo birrii gateettee kan eegaa jiru taate. Tana lafa tana qottee nyaattu jedhee kana. Birrii kee eegarta. Arra birri qabda qoma baasee dubbadhu arra birrii dhibba lama qabda saree gudura. Na annatti dhufilla ulaati cofaddeetiin ta'a. Annan eeginiiti. Waan barbaadde nyaattee dhiiftee. Saree gudura. Beela bultee dantaatee ta'an wanni nagaa jiru. Deengara jaarsa garaa garbooticha. Isa hojjantoota kayyaa viidiyoo kanallee caaltuuf hin qabee geessuuf deema tamam. Maaliif ho'itte caaltuutu akkam jedhee gallakifatu isii beeka jecha. Kanaafuu viidiyoo kana qabeetiin caaltuu keessa geejjiba isaatis baguma gartan dhiirtee hangana geejjibdanii jirtanii mee dhugaa dubbachuuf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaan kafuun isin jecha bakka jirtan nageenya haa jiraatu. Arra maaliin dhufte jechuun keessan hin oolamu. Arra wanni qabadhee isin dhufee kanaa dura xiqqishoo daqiiqa muraasa booda caaltuudhaaf dawalee caaltuu jaasawee ture maal haasawete jechuun keessan hin oolamu.
wanni wajjaasee hajjiin waan anjitoota keenya hajjiin waan anjee ture wanni naan jedhe caaltuun mana qabeenya kiyya Itoophiyaa hunda maqaa kee jirti atis qabeenya kan kee maqaa kee jijjiirii naan jedhe ture caaltuu ammoo gizeen gaafadhe caaltuu waan biraan naaf himte kanaaf tuuta kabajamtoota keenya mee namni kun fayyaa ni qaban akkana jedha edda guutuun kadhachaa bulee siifaan caaltuun akkanatti qabeenya guututti maqaa kee naa jijjiirti atis naa jijjiiri naan jedhe ture wallaahi itti jechuu akkana hedduuta kana kadhata kanaaf hordota kabajamtoota kee ani gawwaa miti jaamaa miti kaniin qabeenya kiyya maqaa isaatti jijjiiru kana loon haa barbaadu jechuudha. Kanaaf hordota kabajamtoota keenya ani jaabaa miti gawwaa miti kaniin qabeenya isaatti jijjiiru. Kiyya caaltuu gaafadhe tanan caaltuun wanni wayiitu takka hin jiru wanni nan isitti jijjiire wanni nan maqaa isaatiin jijjiire takka illee hin jiru obboleettii hin sobabanii naan jette. Kanaaf hordota kabajamtoota kiyya ani gawwaa miti gizeen haadha mana isaa gaafadhe isii waan biraan natti taasisuuti inni immoo caaltuun naaf jirti naan jedhe. Kanaaf hordota kabajamtoota kiyya kaniin ani karaan itti jalaa bahu barbaadaa jiru inni immoo qabeenya maqaa kee naa jijjiirii naan ja'a tamam kanaaf hordota kabajamtoota kiyya awwanni takka ta'isaa jijjiiru hin jiru hin maraanne an fayyaan qaba kanaafuu awwanni jiru takka hin jiru an silaammaaf akka kiyyatti naa ta'e waraqaa tommoo yoo naa kanne nama karaa bu'u jechuudha nama karaarra jiru inni immoo akkana nan beeku kuno dhaabbateetu maallaqa minaamin kana naa jijjiiri jechaa jira kanaaf hordota kabajamtoota kiyya edda wanni naan jedhe akkas naan jedhan itti yaada maaliif gaana tumana cafaqanii akkuma isin beektan kun ol kee hundi nurraa yaasaa jira kanaafuu sodaadheetumaan yeroon sun leelidha waan ta'eef okkee itti ilaalaa rakkoon qabu qabeenya kiyya siif hin jijjiiraa jedheeni ture amma dhufa gahee hordota kabajamtoota kiyya dhufa gahee waan naan jedhu walumaan laalla kaameraa kana dhokkoffadhee naafaan jiru. Tao mà hôn em man sẽ man đi cái bộ khởi mi sẽ can ta vui có man này đi ta gaya đến em sao gần với em sẽ là tao mà hôn em man sẽ man đi cái bộ khởi mi ha Sena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maal jirtu? Kanan tattaa'u jira. Teessee ni fattu isaa? Ammas taa'insa khayyaraa dubbachuu deemtaadha. Taa'insa khayyaraa dubbachuu deemta. Maal jechuudha? Maal jechuun? Warri ollaa? Quban qaba. Quban qaba. Kee quban qaba. Takka warra ollaatiin eega. Quban qabu jettaa yaani isaatii aan dhufuun beektaa mana kana keessa waan hin taane hojjaasaa ooltaniiti yeroo aan dhufu kee gaggeessitame hin beekaanu. Ati bara biligaa akkasumatti shaalla shakkaa deemta yoo feetee. Maal? Amma maaltu warra ollaa sochochiisa karaa fedhan kutuu isaa warra jechuu jaarsa jaartiidhaan tartiibaan walii galanii jiru jechuudha fedhan deemanii ashaa godhuu kutan fedhan wakiyaan ishta kalaan. Fedhan wakiyaanii? Aywa nuti jaarsa wakii akkasitti magaaleen oofu hin qabnu jaarsa gaafamata gagabbaan iffataa hojii jenna jiru hin qabnu hono doggaltan bakkuma buqa asuma nu deeftan asuma nu dhuftan. Gabbee deemu fedhan gabbee gadi deemu karaan deeman baay'ee jiraati. Onola. Dirqama yaani bakka wayii dhaquudhaaf asii bira jiraatu qaba qoye. Rabbiin bardura mataa walaa sakkaa'ee gaafa mataa yaalee siraa jijjiiree. Mataa hoolaa keef yaani. Namni anka jedhu miila kiyyan naa deemtaa jedhee bara. Mimi warra mollaa kana garreeti. Warra kanilla lubbuyyee taa'e nyaadhu maal naadhu maal siifita maal feeta akkana harka qabatee ittiin qaanfatu jechuudha wakii kana waliillee akka fola taphataa waliin deeman sannee irra dagatte. Isaan guutuu anaa asirra kaa'e guutuu isaaniitu. Asumta nama asumarra kaa'u. Guutuu isaanii anaa asirra kaa'e. Lakki anan maadaa warri ollaa akkas godhaa anillee jaartee akkas godhaa akka isaan wal bulchanis hin bulchuudhaan. Dabbarama yoom gaafa dabbaramni kun siraa bu'ee waan agootaan. Beekuun atummaan dubartiidha okee tamam si'i kun akka hojii qabu beenuma har'a gabbaanaa beenuma har'a bakka har'a dhayinaa been har'a bakka bashannanaa deemnaa been har'a iddoo akkana dhayinaa jettee. Baasina qabee
Abbaa mana namaan jaamuunaa siin jaaboo. Jaartiinis ni jette aadii rakkoon qabu. Kun aadii wanta biidha waan rakkoon qabne. Jaartiinis beenarra mee akkas dhaanyina. Beenarra bakka Saaka kana mana sagara kono saa darbasitee uummata kan kee baalagoota san biraan haa dhufta eessaa si fidare. jechuun gaa sa'aati mana dabaltaa Jaarsa. telefoona kun hin qabdaa telefoona ni qabaati. Jaarsa akka qabuuni. Lakki telefoona hin qabdaa telefoona qaba. Yoo deemuu dhaggeeffadhu gannu baasuu feete har'a kootu mee gabbaanaa har'a kootu bakka akkasiidha innaa jettees mana dabalta kalaas dhumatee baroonni biraan jiru. Jaarsa akka qabuuni. Koo gabbaanaa koochi dhaynaa koo maal jenna jaanii karoorfatan. Jaarsa akka feete kana inshaallah maaltu yaa karoorfatan galta'e. Sirra silaa wanni kee eegalu hin jiru tiiti. Ati sirraa wanni Akka saree akka teetteetuma wow wow Inuma jetta yaa bulaa ilaaha illallah. Kalee bashaadha arra sareedhami. Jechuun gaa guyyama ati bar nagayaan fuula hiikattee fuula hiikattee akkana yaani hin jiraami. Ati silaa bara na dhage. Ati tu akkaanan fuula hiikkadhu akkaanan fataa jedhu akkaanan maal godhu siin na godhu qaba. Akka ati na jirtu kanaan eessaan fataa na dhufte isaan la qabree keessattuu na dhufte jeyyaa Jesba. Medis ya ya udis mau itu sendiri kan gue Mana jadi? Mana jadi? why mana gak lepas kan Aku tuh seorang mal ga ma jadi tuh ya waktu mau mal ilke nadir fensan gurracha. la kayak gurracha ilke gurracha revenge adi daga Sakabda, agar beri bisa kau jangan jadi semua bahasa. Jadi tu, wana itu mana menggot hiwi. karena bar revenge bergaya naran mana luka tu baca orang kia kita revenge naran betul betul nih yani hal majirinya karena ya ada via kasuma yani dua berarti via karena revenge naran fitnya jalan tu gitu itu Yani mau. an takka dua berarti fura kita dua berarti negara beratingkam budunu tama ijareni kita tama ijah gitu ijah Gutum mak si tapur gutum itu. Ada apa mesti wara bisa wan berwan ada silasin je nunun jati ya habibi tamam. Ada si wara. Tama ijare nyate akan ijana bapa tu male. Ada syahra mal tu sejera dila sampai di dulu. Tanah putih tanah itu tanah. Nanta ne kayo nanta nak kami golaya boyo nanta ne. Ai dua. Sama pang putih ni nanta ni. Dari dia bulcu cerita. Bon nanta ne kadu boyo nanta ne dirkiran ai nama nanta ne kau kerja dua. Mal kisah. Ahmad Rufin Numawan itu sinje kangguri. Hasbi Allah wa ni'mal wakil bas. Wan berawat akan jurun. Kak kangguri ramai ane wan gudra tim. Akhirnya tenagi soro, wanne pataka muka teribanu hilala tu ete. Karena apa yo, awan tak ketasi kanun juru, wanne tak ketasi jujurun juru. Ede ittihad nanya tebar. Ittihad re. Indagatte jecha jettan indagatte. Ittihad ga. Ati war dubartiidha. Haa. Ati dubartiidha mire. Dhageeffadhu dubartiini waan tokko dhageeffadhu waan qabdu. Isiin dubartiidha jaarsumaaf malee atamma yoo as teettee ani warra kan kee akka hirumte waan si beekaniif. As teettee wannaa jettee yookaan yoo ana qoodanii fitanii jiranii yoo ati qabdu. Obboleeyyan ta'e maarreen kan kee kun isiin kala dubartiin tama namaati. Duruu heerumte maal waan asii wanni isii kaasii kun kennu jedhaniituma guutuu qoodan yoo maqaa dhiiraa jijjiirte hin tuqanii jechuudha. Hin tuqanii. Yoo warri kee sun fudhate irraan sirnaan caalu qoy. Warri kan kee jaarsa keessa si jala. Aasan. Aasan. Yaa khaybar badaa ta'ee gaarii ta'ee ta'uu baate yoo ati rakkatte jaarsuma kan keetu si hojii rakkata malee warri kan kee dhufee asitti waa itaati ilaalu ni beektaa kana. Kana ni beektaa hin beektu. Kana yoo hundoon goree. Kana boodas namni akkuma yoo hirimu akkuma dhaluun jiru waa meeqa jira. Kanaafuu yeroo san jaarsuma santu si hojii rakkata malee warri kan kee dhugaa dubbachuudhaaf yoo ati itti galtee xiqqoo baatee afurii shan bira turte ceerumte kala gara jaarsa ofiin deemtu kalaas yookaan biyya biraa erganna jedhaniituma dhageeffadhu si wannaa godhan malee namni kiiloo irra si kaa'u hin jiru. Bakka. Nangkain. Si galee mi? Nangkain. Keef nangkain. Kalas ga nangkain yang berbadu. Lafera mereka berbatin jette orang ya bibi. Kenapa wanita kata sekarang injur, wanita kata sejujur injur, akan harus uang beras tiaso uang berana tiaso itu. Seolin jeracun berbadu sinjau son sinjau demte. An dubartoota dhageeffadhu dubartoota keessaa sima tokko sanaan jedhan beektan
Kacaaltoota xiqqaatu maqaa hijjiiree maqaa kee hin jiru. Dubartoota keessaa simatu amma harakaat akka maarree akkas akka naan jedha malee caaltuu yoo taate guutuu isii yoo taate yaani dubartootiyya waan isaan qaban maqaa hedduu deebiseera. Os gijibaa guduraa saree maali caaltuu waan lubbuun as kasan jira si fakkaate maa akka gijibdaati nama guddaa haadha gijibni akka takkamee deema hin qaanfattooti xiqqishoollee. Horii maal gaafadhe? Horii caaltuu hunda sirra deebi'eema os saree guduraa osoo hin gijibni xafaa guuttatee. Kalaas dhageeffadhu waasiin dhugaa dubbachaa deemee iraata ajaa'ibaa kan nu affeeraati. Nu bitee dhufaala. Si galaan akkam jetta kaayanii maqaa hedduu deebise. Dubartii wanni dhageeffadhu kan kolfii dubartii wanni isin gootu jiru waan. Qoy hiraata bareedaa nu fidda. Caaltuu yoo taate si sooddi malee. Ankil maata kasirraa hin barbaadu gijibaa. Maal? Osoo hin qaanfanne kam naan jettaati caaltuun maqaa kee deebisee jirti anaa miti laatan akka ija hoobtu barbaadde dhujeemi. Caaltuu waan duute si fakkaate waan qabree keessa jirtu si fakkaate xiqqishoo booda waliin haasee turee baran gizeen dhufee dalagaarra dawwalee fi turee barra tama. Atam haga beetee dabalatee adaanni akkas godheera akkas ta'eera sin jettiisi. Isin sun jettu ayyoo barbaadeera. Waraqaa guutuu qabaa sin jedhu waraqaa guutuu garsiisuu danda'a. Ayyi nagarsiisi waraqaa sin nagarsiisi ammaan si kan nakiyyalle. Waraqaan ammas hin jiru waraqaa ammas hin jiruti waraqaa guutuu achirra jijjiiranii na ergani an naa bira kaadheera. Kaartaaf kan kana. Gijiba kan keela anu waachi beera kan kete diin gijiba bada qalqalicha saree guduraa hasqayyaami namaa maal teessa kun maal caaltu lubbuudha jeestee lubbuun jirtii bal micattiin namaa. Haa jiraattu ana man duudee homsin jedhe yaa. Kalaas hin qaanfattooti. Maal qaanfadha? Sammuun kun si dalagaati. Waan maal ta'e? Osoo hin qaanfatanii caaltuulleen akkana jijjiirtee jirtii minaamini. Tu dhiira kan giddu rabbiin kee agarsiisa saree guduraa. Gizee akka kofoo haatee akkana deemtu dhiira fakkaata baala kee. Atan maana arasitu yaani alaagaa. Gijiba akkami gijiba natti himtaan. Jasbaa maal teessa kun? Injijjiirtuu jechuudha. Injijjiiree. Ana amma dhageeffadhu. Gabbayeeti. Dhageeffadhu. Riyaara 200 suudiin qaba jee. 200 suudiin miti kuma 300 maan qaba. Dhageeffadhu gaa ni qaba jee. Eedaan akkasii fataa zanaa ofirraa jedha. Bulee. Deebi'a. Deemsa arbashariin fataa zalzala dhiiran fakkaan deem karoora boroo akkamittiin aniin kun nama guddaa boroo akkamiin faayideeffadhaan hin jirtu laa dhibba lamaan qaba. Deemeetiin kana maallee ta'a akka nama xabiyaan kan kee jechuudha. Waan faayidaa dhiisa. Arra kana sadaqase kan namoo hiyaattee sala. Hin dalagadhe akkana kaaf jedheetiin ofirraa xuruurii hin dalagadhe mi'a. Ati dalagatuu beekaa amma akkaatte anuu siifin kakadha. Wallahi lazim akkaatte. An hateemu. Ati dalagata bocorraan akkamitti baafuu dandeessa meetima dhugaa dubban. Yaa kee akkaattee shanisii akkana rarraasee deeman jira. Raashanii akkana rarraastu hin beekaa bara siifan akka rarraastu hin beekaa gan hattuulaati amma maallaqa kana isaaf deeme. Wahai gudee edanuma jechuun uummanni mana haajiti jedhanii hangaatte kana nadhufu. La atamma tama kee fudheere. Atama xiqqoo turtee birrii kee hattee naan jechuu deemta. Wallahi antana shakkii hin qabu bar dhugaa bar. Tiyya arranumaa tiyya dhiisii wantummaa irra mana rabaate sumuun hin fidanneen. Sumuun hin fidannee yoo ta'u. Dirqama yaani yoo dalagadhee illee yoo fide hin hattee. Ati dalaguu beekaas laa haatu fa'a. Geeffa dhuga. Sharmuu. Ani yoo birrii ani dalagee illee fide silaa kun hin hata. Waa takka dalaguu illee hin beekuu naan jettaati. Arra koo akkasiin jedhaan eenyu jiraftee dhufte. Maal ta'e? Pooliin si gabbatee maal beeka maallaqa nama arreedhaan fibbitee shamarran ammaa kun maallaqaan fi nama bituu eegalani. Yoo si kanatti maalitti hin beeku ta'a. Nama hojjeera fuula nama gabbataa yaani. Akka kun gabbattee arras birri qabda mee buuta kan uummanni kan kaan hedduuti bitan na waan arraamillee yoo ta'an. Dhibbata kanas jenna. Biyyee tana qottee nyaattu lafa. Yoo dhageeffadhu. Arra dhibba lama qabda. Dhageeffadhu ka. Yoo birrii kee teettee kan eegaa jiru taate. Tana lafa tana qottee nyaattu jedhee kana. Birrii kee eegaarta. Arra birri qabda qoma baasii dubbadhu arra birrii dhibba lama qabda saree gudura. Na annatti dhufilla hulaatii cofaddeetiin ta'a. Annan eeginiiti. Waan barbaadde nyaattee dhiiftee. Saree gudura. Beela bultee dantaatee waan nagaa jiru. Deengara jaarsa garaa garbooticha. Arra numa birri qaba ka birri.
Wai birri qabatna fine sareen deddeemtu kun baalagee. Hordofaa kabajamtoota kiyya kun akkuma isin ilaalaas gartan kana naan jee ture anillee wanni takka itti maqaa keetti jijjiiru hin jirtuun jedheeni innaa arra birriidha qaba. Birrii kuma 200 Suudiidha qaba. Kana agarsiise ol baasee agarsiise arra kana akkana qoma dhawata. Fuulli isaallee akka furdata. Shamarran bira arra bulee dhufe na fakkaate bulee dhiisuus innaa shamarran ammaan tanaatu maallaqaan if nama bitti jechuudha. Wajibulanii maallaqa kan hundabanii kan kanaa yaade kakkanaa isaa bira bisaa wal beekaa hordofaa kabajamtoota kiyya biiroo animeetiif hin jira caaltuun maqaa kee jijjiirte nama hangasaa kana gadi boqorqatanii dhugaa dubbachuuf an caaltuun moo xiqqishoo dura wajjaasee tureeni wallahi siifaan ani maqaa keessaa maraattuudhaan aan jette jechuudha kan hin dhiiratti akkas godhu jettiin cattiin kakaate inni immoo hattoomina isaa dhufee akkana naan jee jechuudha kanaa hordofaa kabajamtoota kiyya kana waan akkuma gartan kana hattuun alaamanaa nama baasti jecha. Kanaaf warra birri qaba kana qoma dhawataa kute kama rootii jechuudha. Rootiin fibbituu kute. Kan hordofaa kabajamtoota kiyya viidiyoo kanallee caaltuuf hin qabee geessuuf deema. Tamam? Maaliif hojjette caaltuutu akkam jedhee gallakifatu isii beeka jecha. Kanaafuu viidiyoo kana qabeetiin caaltuu keessa geejjiba isaatis baguma gartan dhiirtee hangana geejjibdanii jirtanii mee dhugaa dubbachuuf. Dhiira hanga isaa kan akka geejjibdu hin gargaaru jechuudha. Kanaaf hordofaa kabajamtoota kiyya hanga sagantaa keenyaa nu afaan turaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu nu faana jiraadha.